or the seventh misconception in Islam, in the minds of non-Muslims, is that why does Islam subjugate the woman by keeping her behind the veil? قافلة برمتو تنخيسة تربفا يوخين إلالش دقنقرها سمورة مسلمان تيني خيسة جرو خيسة خطربفا أمنتين إسلاما مالفي دبرتو تاقوق ودانسان الرورستي قبرمستي مالف أمنتين إسلاما هجابو فدا جتي دبرتو ترورس ودانسان چنكتي واي هجابا راسوخي يقلون درتي ميك أروما در خيسة تاكاتا دبرتوني تلالمات ورنتين تنلي علالو yoo seenaa qarooma baabilooniyaa dubbisnee ilaalle dubartoonni akkaan dararamaa turuu isaanii seenaa tanarraa ni hubanna. Yoo namni tokko nama ajjeesuudhaan yakka ajjeechaa raawwate haadha warra isaatu badii saniin ajjeefama. Kun seera isaaniiti. Yoo seenaa qarooma Giriik qarooma guddicha jaamuun beekamu dubbisnee yoo ilaalles yeroo sanitti dubartii yaadaan sammuu isaanii keessa jirtu Paandoraa jaamtuutu ture. Rakkoolee hawaasa keessa jirtuu fi badiilee hamtuu hawaasa keessa gaggeeffamtu cufaafis sababaan isiidha jaanii amanaa turan. Qaroomuma guddicha Giriik kana keessatti dubartoonni walqunnamtuma saalaatiif ittumaaf gammachiisuu qofaaf tajaajilaa turan. Sagaggaalummaan aadaa beekamtuudha. Seenaa qarooma Roomaa dubbisnees qarooma Roomaa kana keessattis dubartoonni haalaan tuffatamuu turan. Qullaa akka garaa bahanii deemuu fi sagaggaalummaa waan beekamtuudha. Yoo seenaa qarooma Masrii dubbisnee ilaalles dubartoonni akka sheeyxaanaan laalamuu turan. Akkasumas dubartoota meeshaa sheeyxaanaa jaanii yaamuu turan. Seenaa qarooma Arabaa dubbisnees osoo quraanniin buufamin dura yeroo hedduu Araboonni yoo intaltee dhalatteef eegee isiin dhalattee booda osoo isiin lubbuun jirtu awwaaluu turan. Alhamdulillah thumma alhamdulillah eega quraanni buufame booda gochi hamaan fokkotaan akkanaa kunis dhaabbatee jira. Garuu haalli kun kutaalee addunyaa biraa keessatti akkuma itti fufee jira. Amantiin Islaamaa alhamdulillah sadarkaa dubartootaa ol fuute. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadarkaa dubartootaaf kennamte keessatti akkaan bu'aa harkatee isa ture. Eega amantiin Islaamaa dubartootaaf mirga kennite booda karaa kamii fi akkamitti akka kabajaa harkachuu qabanillee nu barsiiste jechuudha. Islaamummaan dubartootaaf hijaaba eessabuudhaan akka isin kabajaa goonfattuuf akka gaafa dursanitti akkan deebinee goote. Namoonni waa'ee hijaaba dubartootaa irraa haasa'uu waan beekamaadha, waan baratame takka. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Quraana keessatti dura waa'ee hijaaba dhiiraa irraa eega dubbate booda eegas hijaaba dubartootaa irraa dubbate. Quraanni suuraa 24ffaa suuratun Nuur ayata 30 irratti akkana jedhe. Muumintoota dhiiraatiin ija teessan qaqqabadhaa. Akkasuma qaama saalaa keessanillee haraam irraa tiisaa je'in. Santu isaaniif gaariidha. Dhugumatti Rabbii waan isaan dalagan ni beeka ja'a. Namni tokko hogguma dhalaa harka cufa yoo yaanni qaanyii dhabaa yookiin saalfii dhabaa sammuu isaa keessa kadhufu taate ija isaa qaqqabachuu qaba. Kun ajaja Quraanaati. Yeroo takka namicha muslimaa tokko hasaa dheertuuf intala takka laaluu ture harkeetiin obboleessoo maal godhu jirta? Barakka kun amantii Islaamaa keessatti haraamiin jeen. Innis waan naan jee ergamaan keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam laaliinsi dura laaltan takkaa harkaan dura harkitanumaa rakkoon qabu. Garuu laaliinsi lama daadhoor kaadha jaan an ammoo laalcha kiyya kaduraatu laaleen xumurre naan jee. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam laaliinsi duraa homaan qabu halamada ammoo dhoorkaa dhogguu ja'an kana wanti isaan jechuutti fedhan yoo soon beekin akka tasaa dubartii takka halaaltu taate irra deebitee laaliin jechuudha malee daqiiqaa 10 osoo ijallibsanne walitti dhaabii laaliiti laalcha kiyya kaduraatuun fixanne jee jechuudha miti. Aayanni itti aanu suuraa An-Nuur lakkoofsa 30 takka faara jiru ammoo waa'ee hijaaba dubartootaa irraa haasa'u. Dubartiin takkaas oguma dhiiraa harkite cufa yaanni qaanyii dhabaa yookiin saalfii dhabaa tokko yoo sammuu sii keessa kadhufu taate ija sii qaqqabachuu qabdi. Hijaabaaf ulaagaalee bu'uuraa jahatu Quraanaa fi hadiisa keessatti ibsamee jira. Akkaataa uffannaa hijaabaa ilaalchisee jechuudha. Ulaagaan takkaffaa hanga jechuun qaamarraa hanga hagoogamuu qabu. Warra dhiiraatiif qaamni handhuurarraa hanga jilbaa jidduu jiru hagoogamuu takkaa'uu dho'ifamuu qaba. Warra dubartootaatiif ammoo qaamni sii guutuu dho'ifamuu qaba. Wanti isiin mul'isuu dandeessu fuula siitii fi harka sii hanga lafee lakkuu takkaa'uu lakatee jiru qofa malee qaamni sii kaan cuftinuu hagoogamuu qaba. Ulaagaaleen shanan hafan ammoo dhiiraa fi dubartiifis akkuma tokko wal fakkaatan. Lammaffaan huccuun isaan uffachuu qaban bal'oo ta'uu qabdi. Huccuu qaama nama maxxantee boca qaama namaa mul'isu ta'uu hin qabdu. Sadaffaan huccuu haphii ta'uu uffatan isii keessaan qaamni namaa mul'atu ta'uu hin qabdu. Afraffaan huccuu akka malee bareedu ta'uu uffatan saala faallaa hawwatu takkaa'uu tasaala faallaa keetii harkistu ta'uu hin qabdu. Shanaffaan huccuun uffatamuu qabdu tawarri saala faallaa keetii uffatu wajji wal fakkaatu ta'uu hin qabdu. Akkasuma ulaagaan jahaffaatis huccuun uffatamuu qabdu tawarri kaafiraa uffatu wal fakkaachuu hin qabdu. Kana jechuun kaafiroonni qophatti ittiin beekaman ta'uu hin qabdu. Wanti asii olitti dubbanne kun jahanuu ulaagaalee bu'uura hijaabaati. Waa'ee uffannaa hijaabaa ilaalchisee jechuudha. Ta'us garuu wanti kun waa'ee hijaabaa guutumaa guututti keessaa qaba jechuudha miti. Hijaabni guutuun uffata uffachuun cinatti haala, amala, ilaalchaa fi akkasuma niyyaa nama isa uffatuutti illee keessaa qaba jechuudha. Hijaaba qaamatti uffatan kana uffachuun cinatti hijaaba ijaatu jira,
hijaaba qalbiitu jira, akkasumatti illee hijaaba sammuutii fi khayaadaati jira. Akkasumatti ammas akkaataa namni sanatti dubbatu, akkaataa namni sanatti deemuu fi adaba takkaa'uu naamusa namni san qabaachuu qabus of keessaa qaba. Kanaatu hijaaba guutuu jedhama jechuudha. ربين قرآن خيستي سورة 33 سورة الأحزاب آية 59 رتكنا جي يا إرجع ربي نيتيلي تكاهو بيرخيتين جين دبرخيتي في دبرتوتا مومنتوتا تينيس ويتعلى باتنك عام خيسنا قدا جلبابة تكاهو إجابو فدا جين إجابو فتشوساني نكبي كماني في أكنا مني ساني ركب نتكاهو أزاي ساني نقوني ففتشوسانتو ساني في الرقاريد ربين أرارماتو لنا ما فعول جي قرآن يكجو وانت دبرتوتا في جابني سبميف أكي سان بيكماني في أكنا موني سان انچنكني سان قدوف تناف إجابو فتشو سانا ججي غافي تكان سنغافتشو برباد وبليين دلالة كولا ما تجري جنة أفضلنو وبليين لما نخوني سدوبة بريدين خيستي سسال لمين والكتا إساني سوسومي لان خرادو بايخانا قبادي مجراتني خرمميتو مقالة دبي خانة قبا جتشو وبليين دلالة كولا من تنخيصة تكا إجابكم إسلامات وفتي فولا في أركسي أنجلا كتي كوفا مالي يوك عمسي خان شوفا قوتو تياغوي دي مجراتي وبليتين تان سنمو هجو أكورا لتا جتشو من سكرتي تكاو قردي قباب دو في كم تافا فتي وصوج خرا دي مجراتي إسال لمين وصمو جميتو خرا دباير دي مجراني خرا سنر إيالي تكاو دي قليل لاك قبتشو فردوتوكو يوخين لكفو فيق قطوتوكو يجراتي للعلي لمين تنخيصة إسيتم لك فتكاو مرقي كافين تيجي انت لهجابك اسلامات تفتي ديم تتنلك فمو تهجو اكورا لتا من سكرتي في كم تفتي ديم تتنلك which girl will it is which girl انت لتملك فهو انت لتم دبرتوجو اكورا لتا وفتي تنلك تمن سكرتي وخين كم تفتي ديم تتنا خم بيكا ما نموني بيخا يونا ما فيراتا كونا ما خجل تساهر خديم تتاتي وقصوان تنما فيرتسن ماركة تجتشودا قرآني هجامني أكا دبرتين الركي فمنا إساني يقوف ديركا ما قد أمي يتجو خنا لغا دبتي جتشود دبوان خانهون دبو ديونا مني توقو دبرتي تكا خقود يدو تاتي شريان إسلاما مرتدواتي نسا أدبتي وري مسلمان تهين هدون ساني أدب بي دواتي جارة دي دمي تكفا خنا خي سمو أمنتين إسلاما أمنتي همتونا ما في اللالن سيرخن سير رحمة كم نتكاو سير ناسونا ما في كم نفاجان قرويون غافيتا نسنغافد غافيتا ناس نموت مسلمان تهين خخماتا مالكا ومغافد تنجر مي ربي نتين قدينيتي وصونا نتكو عادتي قدي دي يوخينو بليتي تي قدي دي أتي أمو أبا مرتيسي قداني نمچيسان قدي دي سنس في دنيو فولدر خيدابن أدبيا كم تمرتيسي تجيتين غافد نعمنا نمني هندينو دبرا دبتي مرتدوات مرتيسي نجان غرين ساني نماتو سنبرا دبراني لبوتي هدي سودان هنگي نيف جبوتي چافيني تكاو تورچر غوني إسا جيسنا جان نمني تكو جارتي تي حادتي وبليتي تي يو قدي دي مرتدوات مرتيسي غرو نمني تكو حادا نمي براتا كقدي دي يوخين وبليتي نمي براتا كقدي دمتي نميسي قدي دي سنرتيس مرتين دوار مرمو دا يو أدبمي سيرا بدا غرجبين في بودتها فارجت فرقية فولا لما تنقم مالي برباچس مالي فيو بيتاني أمريكان USA تاما بيوتا ورقودو الدنيا رجران خيسا كان دورت ديم تجامتتون يكا قديد ديتنا الدنيا را صدركا دولار را كجرتوني بيتاني الدنيا را بيتي يكي قديد دي باينا انترا وتم USA دا اكا تواتا يوخين ستاتكس FBI خبر خور سغل تميتتي قويتي يكا قديد دي خم تكافر بطر بافشانتا ميجاتو را وتماتور اكا ستاتكس US Department of Justice تكاو واجر منستر عقا خامير كاتي برخور سغل تميجاتي قويتي يكا قديد دي خبلا ما في بطر بافقر سديتو را وتم برخور سغل تميتي يكا خم تكافر بطر بافشانتا ميجا برخور سغل تميجاتي امو يكا خبلا ما في بطر بافقر سدي أمريكانوني جماعة كخانات جباچا دفن فكرت وقوت جان تيانا خيستي نما درم ملتني جباچا دفنيو يوان خاني ريدني لالتن أمريكا خيستي سكندي صدومي لما يكي قديد دي تقوترا وتمجتشود لا لاقا أمانو تقلما خانا خيسا ساعتا كافي ولا كافتو ريجر قرو هنقمانو تأسجر روخانتو يكا قديد دي باشان تميتو يسي خيسا را وتمجر جتشود asirrattis gaafii nan gaafachuu barbaadu osoo seera shari'aa islaamaa tadhiirtii hundi ogguu dhalaa harkitee jisaanii qaqqabachuu qaban jettuu fi dhalaanis fuulaa fi harka isaanii hanga lakhatee malee huccuu qaama isaanii guutuu dhoysitu naamusaan uffatanii deemuu qaban jettu osoo dalagaa irra oolchanii kana booda dhiira fedhe kanuma dubartii gudeede hunda yoo adabbiin guddoon murtiin du'aa khatti murtootu taate yakki gudeeddiidhaa Ameerikaa keessatti ta'aa jiru kun ni dabalamoo akkuma jiru ta'amoo gadi irra talaata ni irrata kun seera qabatamaa mirkanaawe شريعة هجير والجسم بودا توبوا سيني أركت وان خناتي بجتش بكي الدنيا را يكي قديدي تكان تراوة مسعود عربياتي
shari'aa dalagaa rolchinaan bu'aa siinii harkata jechuudha. Hawaasni warra lixaa waa'ee bilisummaa dubartootaa irraa wayita haasawan warri kabajaa dubartoota wal fuudhanii tijaanii dubbatan. Garuu dalagaan isaan dalagu jira waan fokkottuu jecha isaaniitiin wal dhabdu malee waan biraa takka illee miti. Qaamasii saamamtee dhimmatti bahuu, lubbuusii xiqqeessuu, kabajaasii irraa fuudhuu tanuma khalaas. Hawaasni warra lixaa dubartoota ol kaasnee jirra jaan. Garuu dhugaan jirtu dubartoota xiqqeessu jiraachuu isaanii agarra. Sadarkaa isaanii gabbuusuudhaan gara gursummeetiitti, jaalallee gara yuutti takkaa'u goshootti fi sadarkaa billaacha hawaasaatti isaan jijjiiraa jiran. Akkasumas gara harka namoota dhalaadhaaniif gammachiisuu fadhuutii fi gara harka warra sagaggaalummaa daldaluu maqaa bareedaa aartii takkaa'u ogummaa fi aadaa jawudahuu godhachuudhaan dubartoota itti daldalanitti sadarkaa isaanii gabbuusaa jiran. Warri lixaa maqaa aartii fi aadaa jiru kanaan intala isaanii ta dubiraa gurguru jiran. Haadholii yookiin hayyoota isaaniitis gurguru jiran. Beeksisoota hedduu irratti wanti arguun aadaa taates xeeroo takka illee jijjiiramne dhalaa ta'uu agarra. Beeksisa motorsaayikilaa takkaa'u duyduqqee irrattis isaan argita. Mee dubartoonni duyduqqee yookiin motorsaayikila oofan hangam takka silaa? Ta'us garuu ammallee beeksisa motorsaayikilaa kanarra isaanumaatu jira. Beeksisa makiinaarraas akkasuma. Yoo parsantiidhaan keenyee ilaalle dubartoonni makiinaa oofu waa xiqquma qofa. Ta'ullee garuu beeksisa makiinaarrattis dubartootuma argitan. Namni tokko waa'ee beeksisa beekamaa BMW tokko na himee ture. Makiinaa BMW jaamtu ni beeytanii mi? Makiinaan tun Mercedes irra wayyaadha. Dargaggoonnis makiinaa BMW tana jaalatan. Makiinaan tun dhaabbinisiitis bareedduudha saffisaas ni qabdi. Akka namni tokko natti himetti beeksisa beekamaa BMW tokko irratti dubartii takka ta footoo beeksisa makiinaa san bira bikiinii takka waan harmaatii fi paantii qofa uffattee dhaabbattuutu jira. Barreeffamni isii biraan jiru tokko ammoo ammuma oofaati ilaalaa ja'a. Eenyu oofanoo intala san immoo makiinaadha. Kanaafuu maqaa dubartoota bilisoomsuu jechuun ijoollee isaanii ta dubiraa gurguru jiran haawwan takkaa waayyoolee isaaniitis gurguru jiran. Nuti ijoollee teenya ta dubiraa ni jaalanna, haawwota yookiin aayyoolee teenyaas ni jaalanna, jaartiilee teenyaas ni jaalanna. Yoo hijaabni dubartoota cunqursee miidhaa irraa keessaan tiisu taate nuti cunqursaa san nu taatee jirti. Cunqursaa sanis ni jaalanna, eegumsa sanis ni jaalanna. Yoo bilisummaan isin jettan dubartoota keessan gurguruu fi qaamumee fiituu gurguruu kana taate nuti amantii teenyatti haalaan gammachuu qabna. Amantiin Islaamaa wanti hijaaba dirqama gooteef sadarkaasii ol fuudhuu fi isii eeguudhaaf. Wanti har'aan tana warra lixaarraa harkaa jirrus waanuma gaafa dur tahaa ture. Waanuma ol fakkaatu takka harkaa jirra. Waanuma gaafa qarooma Giriik, gaafa qarooma Roomaa tahaa tureetu har'aas tahaa jira. Maqaa dubartoota bilisoomsuutiin, maqaa aartii yookiin ogummaatiin, maqaa aadaatiin, maqaa beeksisaatiin, maqaa moodeelaatiin, maqaa TV faashinaatiin wanti arkitan kun cufti maal godhaa jiranoo garuma warra dursanitti deebi'aa jiran jechuudha. Roman civilization, women in the name of liberalization, art, culture. The fourth most common misconception in the mind of the non-Muslim is Islam was spread by the sword. What is the meaning of the word Islam? Islam comes from the root word salam, which means peace. It's also derived from the Arabic word silm, which means to submit your will to Almighty God. Islam, in short, means peace acquired by submitting your will to Almighty God. Ilaalchi dogongora afraffaan qasammuu warra musliman ta'anii keessa jiru ilaalcha islaamummaan seefiin babal'atte jedhudha. Mee hiikaan jecha islaam jedhuu maali? Jechi islaam jedhu hundee jechaa salaam jedhu irraa dhufe. Hiikaan isaatis nagee jechuudha. Akkasumas jecha arabiffaa kan silmi jedhu irraa dhufe yogguu ta'u hiikaan isaatis fedhinnaa fi rabbii olaaneef kennuu jechuudha. Jecha islaam jedhu kana hiikaa isaa yoo gabaabsine nagee fedhinnaa fi cufa rabbii olaaneef kennuudhaan argamu jechuudha. Kanaafuu yoon hima islaamummaan seefiin babal'ate jedhu kana karaa biraatiin hiike nageenyi seefiin babal'ate jechuudha ta'a. Amma himni kun wal faalleessa takkaa'uu waliin bu'a. Nageenya kamis seefiidhaan babal'achuu danda'are. Akkuma hundinuu beeynutti ilmi namaa addunyaa tanarra jiru cufti akka nageenyi injifatuun fadhu. Amantiin Islaamaa amantii nagayaati. Fedhii fi galiin kaayyoo si hundi nageenya babal'isuudha. Garuu ilmi namaa addunyaa tanarra jiru cufti akka nageenyi injifatuun fadhu. Sababa kanaaf jecha biyyoonni addunyaa tanarra jiran cufti humna poolisiidhaa qabaachuu danda'an. Humni poolisaa kunis yeroo hedduu biyya san keessa nagee tiisuudhaaf tabaroo yookiin humna fayyadama. Nagee booreessuudhaaf irratti yookiin humnatti hin fayyadaman. Yoo farreen hawaasaa nageenya biyya sanii booreessuu barbaadan taate poolisoonni biyyoota hedduutis nagee biyya sanii tasgabbeessuudhaaf humna fayyadaman.
haaluma wal fakkaatuun islaamummaa keessattis amantiin islaamaa jeequmsa ni mormiti, walitti bu'iinsaas ni mormiti, humna fayyadamuus ni mormiti yoo humna fayyadamanii nagee buusuun filmaata irraa maayyii taate malee. Akkasumatti illee islaamummaa yeroo humna fayyadamuu hayyamtuutu jira. Kunis haqaa fi nageenyi biyya san keessatti akka irraa aanu godhuudhaaf. Amantiin islaamaa nagaa fi haqa biyya san keessa jiraachisuudhaaf humna fayyadamuu hayyama gootee jirti. Himannaa takkaa hojjette amantiin islaamaa sayfiidhaan babal'atte jettuuf deebisaan akkaan bareedduun hayyicha seenaa beekamaa maqaa Dileesii Oleerii jedhamuun kannamtee jirti. Kitaaba isaa mata duree Islam as a Crossroad joo fuula 8 irratti akkana jedhee barreesse. Seenaan nuuf adda baastee jirti. Tahullee oduun gootonni muslimaa bebbeekamoon dur khawaan amananitti citan san addunyaa tana keessa naanna'uudhaan qara sayfiitiin islaamummaa dirqamaan nama fudhachiisanii fi wallaansoo godhuudhaan biyyoota hedduu cabsanii injifatan jettu sheekoo dharaa takkaa oduu durii ta'amanuufuu nama dibdu akka taatee fi toorri seenaa barreessu irra deddeebi'uudhaan haasawaan akka taate seenaan ifa gootee jirti jedhe. Hima kana irraan isiniif deebi'a. Barreessaan seenaa Dileesii Oleerii jedhamu kitaaba isaa Islam as a Crossroad fuula 8 irratti akkana jedhe. Oduun gootonni muslimaa bebbeekamoon dur warri waan amanan irra cuccusan addunyaa tana keessa naanna'uudhaan qara sayfiitiin islaamummaa dirqamaan nama fudhachiisanii fi wallaansoo godhuudhaan biyyoota hedduu cabsanii injifatan oduun jettu sheekoo dharaa takkaa oduu durii ta'amanuufuu nama dibdu akka taatee fi toorri seenaa barreessu irra deddeebi'uudhaan haasawaan akka taate seenaan ifa gootee jirti jedhe. Duba sayfiitame ree nuti musliimoonni biyya Speen waggaa 800 bulchinee jirra. Dalagaa nurraa eeggamtuun daleen dhaamsa islaamummaa akka gaariitti warra musliman ta'in biraan hin geenye. Booda irratti waraanni masqalaatii fi kiristaanonnis dhufanii uummata muslimaa lafarraa haxaawan. Hanga garummaan takka taazaanni godhamuuf lafarraa dhabamtu takkatti. Yoo seenaa ka dubbistan taate amantiin humnaan babal'atte amantii kiristaanaati. Yoo seenaa dubbistan namoonni dhibbeessa hedduun lakkaa'aman maqaa kiristaanummaatiin ajjeefamanii jiran. Dubarraan tana uummatuma kanaatu as deebi'ee amantiin islaamaa sayfiin babal'attee nuun ja'a. Nuti musliimoonni lafa arabaa tana waggoota 1400 dabraniif nuutu bulchaa jira. Waggoota muraasaaf Biritishoonni dhufanii turan, waggoota muraasaafis Faransaayonni dhufanii turan. Ta'us garuu akka waliigalaatti waggoota 1400 dabraniif musliimootaatu lafa arabaa tana hoogganee bulchaa jira. Akkasuma wajjiin warraan tana araboota kiristaana kooptikii ta'an miliyoona 14tu dachii tanarra jiraachaa jira. Coptic Christians takkaa kiristaana kooptikii jechuun kiristaanota gaafa durirraa kaasee turan jechuudha. Kiristaanonni kooptikii miliyoonni 14 kun amantiin islaamaa akka sayfiidhaan hin babal'atiniif ragaa guddaadha. Akkasumatti illee ragaa bahaa jiran. We Muslims, we ruled India for more than 1,000 years. Nuti musliimoonni Indiyaa waggoota 1000 bulchinee jirra. Silaa jijjiiruu feene lammiilee Indiyaa takka takkaan sayfiidhaan isaan hundaa'u islaameessuu dandeenya ture. Garuu nuti akkas hin goone. Arraan tana lammiileen Indiyaa parsantiin 80 ol muslimaa miti. Namoonni musliman ta'in parsantiin 80 kun amantiin islaamaa akka sayfiidhaan hin babal'atiniif ragaa guddaa fi ragaas bahaa jiran. Arraan tana biitii musliimoota lakkoofsaan hedduu qabaachuun beekamtu Indooneeziyaadha. Duuba waraana yookiin loltoota muslimaa kamtu gara Indooneeziyaa dhaqe. Waraana takkaa loltoota muslimaa kamtu gara Maleeziyaa dhaqe. Uummanni Maleeziyaa parsantiin 50 ol muslima. Waraana muslimaa kamtu gara qarqara galaana baha Afrikaa dhaqe. Sayfiitamiin yoo. Waan kanaafis Toomaas Kallaayil deebisaa kanneen jira. Hayyuu seenaa beekamaadha innis warra Awuroopaati. Kitaaba isaa kan mata duree On Heroes, Hero Worship and the Heroic History joo keessatti goota kiyya jechuudhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam durarra kaayee barreessee jira. Kitaaba On Heroes, Hero Worship joo kana keessatti akkana jedhe. Sayfiitam dura sayfii ta'e barbaadu qabda jee eegale. Sayfiitami sayfii ta'e isaa harkachuu dandeessa. Yaanni haareenii hundi dura sammuu nama takkaa keessatti uumama. Sammuu nama takkaa san keessa kophaasaa jiraata. Yaada nama tokkorraa burqe kana addunyaan guutuun fudhate takkaa'u dura dhaabbatti. Yoo sayfii isaa tana qabatee isiidhaan yaada isaa namootaaf tamsaase waa xiqqoo qofa isa fayyaddi. Dura sayfii ta'e harkachuu qabda. Eegas wanti hundi hanga danda'ametti ififuu nama hunda bira wal geessi jee. Sayfiin inni dubbachaa jiru sayfii sammuuta beekumsaati. Sayfiitamtu ilma namaa dhibbeessa hedduun lakkaa'amu kana takkaa uummata biliyoonaan lakkaa'amu kana akka islaamummaa fudhatan isaan godhe. Kanaafuu inni waa'ee sayfii sammuuta beekumsaa haasawaa jira jechuudha. Haasoo kiyya dura irratti wagguun jalqabu ayata quraanaa khasuuraa an-Nahl lakkoofsa 125 irra jiruuniin eegale. Ud'u ilaa sabiili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana wajaadilhum billatii hiya ahsan. Karaa rabbii keetiitti uummata yaami. Quraanaa fi gorsa babbareedaadhaan takkaa hadiisaan isaan yaami. Akkasuma dubbuma gaarii itti dubbadhu dubbii irra dansaa taateen isaan hin falmi. Dhugumatti rabbiin kee nama karaa isaarraa jallate ni beeka. Nama qaceelillee rabbiin ni beeka. Sayfiin tun sayfii sababaa qubsaatii fi loojikaati. Sayfii tanaatu qalbii namootaa mo'achuu jira. Tun sayfii sibiilaatii miti. Osoo sayfii sibiilaatu qabaanne itti fayyadamuu hin dandeenyu.
سببني ربي قرآن خيست سورة بقرة آية دبل ما شنتمي جارة كنجا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أمنتي خيست والدركسيسون انجرت لقمتي خران كتولو خراج لنا رأي فقال على تكاوى الدبافة مال توماس كاللايل وآي سيفي سموت بيكم ساتر رها سوجر سيفي يادك أتئلا تكاو سبباكم ساتر إيه سجر جتشودا سرفي يخين قرنو تكاتو قدامي توري قرنون تونيس كتابي تكاو مسعيتي ريدرز دايجست مجازين جامون كوبي فهمتي كتاب المناك يربوك جام خبر خرسا سديتمي جامت أنفا مخيس بري فهمتي جرت akkasuma barreeffamni kun maxxansa dheeraa takkaa'u kitaabee pileen tiruuz magaazin jedhamu keessattis irra deebi'amee maxxanfamee jira. Qorannoon tunis babal'achuu amantiilee gurguddoo addunyaa tanaa dabalaa dhufuu irratti jijjiirama waggaa 50 keessa mul'ate irratti xiyyeeffatti. Jijjiirama bara 1934 irraa hanga 1984 jidduutti argame irratti xiyyeeffatti. Akka qorannoo saniititti amantiin haalaan babal'achuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamte amantii Islaamaati. Parsantii 235 dabalte. Christianity amantiin kiristaanaa ammoo parsantii 47 qofaan dabalte. Asirratti gaafii laaftuun hangaafachuu barbaadu waggoota 50 kana keessa jechuun bara 1934 hanga 1984 jidduu lolaqamtu godhameeti akka namoonni dilli kumaatamaan lakkaa'aman kun amantii Islaamaa fudhatu isaan godhe. Lolaqamtu godhame hoo arraan tana amantiin saffisaan Ameerikaa keessa guddachaa jirtu amantii Islaamaati. Amantiin saffisaan Awurooppaa keessa guddachaa jirtus amantii Islaamaati. Ammaas gaafiin hangaafadhu eenyutu Ameerikaanota kanaa fi Awurooppaanota kana amantii Islaamaa fudhachuu irratti isaan dirqisiisaa jira. Seefiitamiyoo yeroo ammaan tanaa miidiyaaleen hedduun amantiin Islaamaa dubartoota cunqursiti jedhanii Islaamummaa irratti olola bananii wareersaa jiran. Namoota Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti Islaamummaa fudhachaa jiran keessaa harki 2/3 yookiin harki 2/3 dubartoota akka ta'an ni beektanii? Yoo amantiin Islaamaa ka dubartoota cunqursitu taate dubartoonni Ameerikaatii fi dubartoonni Awurooppaa maaliif amantii Islaamaa fudhatarree? Eenyutu isaan dirqisiisu jira? Khaleessa takkaa'u guyyaa khalee maashaallah dubartii warra lixaa takka shahaadaa qabattee islaamoytee jirti maashaallah du'e eenyutu isii dirqe? Seefii fayyadamnee jirraaree? Seefiitti qabanneeree? Nuti seefii sammuuta beekumsaatti fayyadamne. Seefii sababa quubsaa fayyadamne. The sort of reasoning gaafii amantiin Islaamaa seefiidhaan babal'atte jettu tanaaf deebisaa kannee goola bunduratti jecha Adam Pearson jee tokko isinitti himuun barbaada. Adam Pearson akkana jedhe namoonni niwukilarii waraanaa gaaf tokko harka Arabootaa seenuuf taa'anii yaaddawaa jiran wanti isaan hubachuu dadhaban yookiin wanti isaan wallaalan boombiin Islaamummaa boombiin nagaa eega darbamte yookiin dhukaafamte turtee jiraachuusiiti. Gaafni isiin darbamte guyyaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhalatanirraa jee. it fell the day Prophet Muhammad peace be upon him was born.